Hayyee yooyyaa ashama harka fuuneessin jedheen jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anaa dhufu baggine gaan dhuftanii share godha. Maaliifi networkiin koo rakkisaa jira natti fakkaata. Haa ta'u immoo waan dubbachuu qabu irraa dubbadha. Maaliif nuti yeroo hundumaa yeroo tokko boonye yeroo tokko iyyine yeroo tokko hidhii xuuxneeti dhiisnaa jechuudha. Sagaleen koo I think dhaga'amaa jira natti fakkaata. Dhaga'amaa jira mini? Dhaga'amaa jira miti? Yoo dhaga'amaa jiraate please hayyee ulfaadha dhaga'amaa jira. Okay hayyee hani ko ulfaadhu ulfaadha. Egaa maaliifi akka ajandaan jijjiiramu hin barbaannu yeroo ammaa kanatti uummata keenya dubbii jabduun qabattee jirti. Walumaan ilaalaatti jirra. Nuti immoo uummata xiiqii hin qabne uummata yeroo tokkitti boo'ee yeroo tokkitti hidhii xuuxee yeroo tokkitti gaddee bor sirbuudha jechuudha. Anga yoomitti sana taane xiiqii qabaachuu qabna, onnachuudha qabna, wal cinaa dhaabbachuu qabna, tokkummaa keenyaaf eenyummaa keenyaaf falmachuu qabna, tokkummaa keenya diinatti agarsiisuu qabna jechuudha nuti. So kanaafi waan biraa dhiisnee uummata keenya yeroo ammaa haala muddama hamaa keessa jiru cinaa dhaabbannu sagalee haa taanuu fi kanaaf jechan deebi'ee dhufe. Innis tokko jedhee yoon jalqabe kaleessarraa amma ta'e dubbadheetiin ture. Uummanni keenya Oromoo godina Wallaggaa bahaa warra guduruu Wallaggaa aanaa Bidongoroo aanota adda addaa keessaa buqqa'uudhaan rakkoo hamaaf saaxilameeti akka inni jiru argaatti jirra. Haati keenya kaleessas harka bal'istee sabbata isa hidhattee boo'aa turte. Har'alleen boo'aa jirti jechuudha. Boo'ichiseen kaleessa boo'aa turte, gaddiseen kaleessa gaddaa turte, har'alleen jabaatee bifa adda ta'een itti fufeetu jira. Egaa kanarraa wanti nuyi dubbachuu barbaadee dhufee har'aa hidhattoonni faannoo Hindhaliyyiin faannoo Amaaraa akka isaan daangaa seenanii uummata kana buqqisan akka isaan kana hojjetan kan taasise eenyudha isa jedhamudha. Akkasumallee maaliif kun ta'e mootummaan biyyan bulchaa ofiin jedhu biltsiginnaanii Oromoon daangaa mataasaa qaba. Akkuma kanallee Amaaraan daangaa mataasaa qaba. Garuu akka walootti akka biyyaatti akka Itoophiyaatti waliin jiraachaa jira waan ta'eef haga Oromoon daangaa Amaaraa dhaqee cabsee isaan lolletti akkamittiin faannoon akka nama biyya bulchu tokkotti faannoon akka ni daangaa dhufee uummata Oromoo buqqisu maaliif taasise? Lammata isaa uummata kan amma dhumaatti jiru kan amma qeessaarraa buqqa'ee dararamaatti jiru uummata Wallaggaa qofaadhaa miti. Irra caalaa yoo argitan ta'e uummata Harargeeti. Harargeen kaleessas utuu lafa qabu, utuu biyya qabu, utuu daangaa qabu lafa isaarraa buqqisanii raawwatanii bakka adda addaatti akka inni faca'u taasisanii jechuudha. Har'alleen bakka inni immoo itti qubatee jiru boqonnaa dhorkuudhaan fakkeessanii maqaa adda addaa godhachuudhaan yeroo isaan itti uummata kana aayyoo keenya, haadha hunda keenya yeroo isaan boosisan, yeroo isaan daguggaasanii irratti raawwachaa jiran dhagaatti jirra jechuudha. Kana maaliifan kaasuu barbaade akkuma kaleessa Oromoo boqonnaa dhorkaatti jiru har'alleeni maqaa gosa tokko yookiin immoo waan tokko da'oo godhateetiyye ittiin daguggaasanii uummata Oromoo irratti raawwachaa jira. Uummata Wallaggaa irratti waggoota 6 darban kana akkuma beekamu ajjeechaan jumlaan buqqaatiin dararamni irratti hammaachaa yoo nagaye. Maaliif irratti xiyyeeffate? Wallaggi Oromoo miti? Wallaggi akka dalage qaba. Gaafa Koloneel Abiyyi Ahmed boombiidhaan rukutamuu fi ture kan lubbuu isaa kenneef bar ilma Oromoo Wallaggaati. Miti Wallaggi maal godhe? Maal balleesse? Maaf irratti xiyyeeffatan? Uummanni Harargee qeessaarraa buqqifamee Oromiyaa kutaa adda addaa keessatti akka inni dararamee ilmaan isaatii wajjin dararamee jiraatu gochisiifamee har'as bakka inni qubatee jiru immoo boqonnaa dhorkan. Kana keessatti Oromooni dammaquun ammallee isarra jiraata. Nuti Oromoon akka Oromootti dammaquu qabna.
kan isaanii lolaatti jiru kan hidhatee isaanii lolaatti jiru waraana bilisummaa Oromooti fakkeenya waraana bilisummaa Oromoo isaanii hidhatee jiru wajjin loluu dadhabanii uummata harka qalleessa uummata homaan beekne uummata siyaasa isaaniis maal isaaniis hin beeknetti ol deebi'anii maaf roorrisu jagnummaan sana gootummaan sana mootummaa naannoo Oromiyaa warri jedhanii of waaman warri mootummaa naannoo Oromiyaa jedhanii of waaman naannoon Oromiyaa inni isaan eegaa jiran sabni inni isaan isiniif jirra jechaa jiran saba sakamidha moo Oromoo Wallaggaa Oromoo miti Oromoonni dhumaa jiru sakamidha inni isaan eegan sakam daangaan Oromiyaa inni isaan kabachiisan inni isaan irratti muudamanii irratti hojjechaa jirra jedhan isa kan mootummaa naannoo Oromiyaa jedhanii kan isaan irratti waamamaa jiran isa kan akkamitti atusaan mootummaa naannoo Oromiyaa tofiin jechaa jiranii Abiyyi Ahmed achirra taa'elaati ilma abbaa gadaati atusaan jedhanii akkamittiin Oromiyaa daangaan Oromiyaa cabee dhufe uummanni harka atuusa hidhatee jiru lolanii singubu bar maaliif itti amanee itti seenee jiranni kaayyoo qaba akeeka qaba itti amaneera itti seeneera bar isaa wajjin yoo atu wal lolanii rakkoon qabu garuu har'a uummata harka qalleessa uummata miskiina ofii isaatiiyyuu garatti bahee galu wal'aalee jiru jireenyi gam tokkoon qaaleensi jireenyaa gam tokkoon isa gubaatti jirutti qawwee isaaniitiif humna isaanii ol deebisanii raawwataniitu gootummaa isaanii agarsiisu. Ana kan na dhibu warri ilma abbaa gadaati jettan ilmi keessan abbaa gadaa achirraa isin faarsisanii haadha keessan Oromoo sana arguu dadhabe bar ilma abbaa gadaa isin jettan gudeeda dubartii keessaa bahee bar akkamittiin isin haadha keessaa dhalattanii yeroo haati keessan boos yeroo haati keessan ajjeefamtu yeroo haati keessan dararamtu akkamittiin gammadu akkamittiin harka rukuttuuf akkamittiin faarsitu biltsiginnaan dhuguma mootummaa Oromooti Abiyyi Ahmed mootummaa Oromooti Shimallis Abdiisaa afaan mootummaa Oromooti Oromoo tajaajilaa jiru Oromoo yakka kam dalage Oromoo mee akkuma guutuu biyyattiitti gaa yakka maalii dalage yakki inni irratti ajjeefamaa jiruuf qeessaa irratti salphachaa jiruuf buqqaa jiruuf kan maaliiti maaliif sagalee ta'uu dadhabame maaliif dura dhaabbachuun dadhabame kaayyoon isaanii dubbii engadda dubbatame irratti kan isaanii dafanii raawwatanii kan fidan by the way faannoo akkuma kaleessa irraa dubbadheetiin ture ammallee ragaaleen adda addaa na bira ga'anii jiru maqoota namaatii wajjin warroota horroo guduruu abee dongoroodhaan qabate warroota faannoo tumsaa jiranii fi hundeessanii akkaataa isaan akka isaan itti baaniif akka isaan itti galanitti uummatuma keessaa dhalatanitti bobbaasaa jiran garuu irra caalaan isaanii kan dhalattoota Amaaraa ta'anii haa ta'u malee garuu achuma keessatti dhalatanii guddatan akkasumallee gariin isaanii immoo kan Finfinnee keessa jiranii jechuudha. Sinii galee maqaan isaanii guutummaan namoota hedduun jechuudha maqaan isaanii guutummaan na bira ga'eeti jira. Kun maqaa namoota warra faannoo achi keessatti hundeessanii akka itti faannoon galu akka itti faannoon uummata sana loluu qabu akka itti faannoon saamuu qabu akka itti faannoon daguggaa sanyii uummata sana irratti raawwachuu qabu hundeessanii bobbaasan waraana mootummaatii fi namoota biltsiginnaa jalatti durgoo fudhatanii bobba'anii jiran maqaan gootiin kan hospitaala keessa hojjetu jira kan bakkoota hidhatee jiru jira biltsiginnaadhaa fi kan bulchitoota gandaa jira kan aanaa jiru keessatti jechuudha maqaa isaanii har'a hin dhabu of beeku garuu isaan kana kan isaan gochaa jiranii fi waraana bilisummaa Oromootii fi faannoon hidhattoonni faannoo wal ta'aniiru jenneeti akka uummanni Oromoo waraana bilisummaa Oromoo jibbuu fi akka inni isa xeeffatuu fi akka inni isa of keessaa baasuuf jecha faannoo gaditti dhiisnee uummata sana irratti daguggaa sanyii raawwachiisneetu akkasitti waraana bilisummaa Oromootii fi uummata Oromoo adda baasnee
akka isaan adda galan goona xiyyeeffannoon isaanii inni guddaan isa kanadha jechuudha. Isinii galu baatu amantanis dhiistanis kaayyoo isaan qabatanii deemaa jiran isa kanadha jechuudha. Oromoo kan dhumaatti jiru dhaaba siyaasaa miti. Kan dhumaatti jiru hooggantoota miti. Kan dhumaatti jiru uummata Oromoo. Kan dhumaatti jiru haadha keessan, obboleettii keessan, abbaa keessan, obboleessa keessan, ola deemtuu dhumaa jira. Kan bakka itti rakkachaa jiru nuti nyaannee dhugaa jirra, bulaa jirra, hidhii xuuxaa jirra malee waan tokko isaaniif gochaa hin jiru. Garuu kan dararama guddaa dabarsaatti jiran uummata Oromoo, uummata humaa waa'ee siyaasaa isaanii hin beekne har'a kan qotatee jiraachuu isaatii bakka qubatu dhabee qeensaa irratti diigamaa irratti gubachaa jiruu fi qeensaa irratti ajjeefamaa jiruudha jechuudha. Warri ilma abbaa gadaa jettanis warri maalii koo jettanis of yaadadhaa, of dudduuba deebi'aa. Eenyutu naaf du'aa jira, eenyutu na ajjeesaa jira adda baafadhaa. Nuti ijoollee miti. Nuti nama yaaduu danda'udha. Harree qofaadha kan iyyaanne bar. Harreedhaa nuti. Harree miti bar. Mormi maaliif uumame jennaan naanna'ee akka ilaaluufi jedhan. Isinii galee mormi kuni gaafa nutti dhalatu naannoofni akka waan hundumaa laalluufi. Haati koo maal jetti isinitti fakkaate? As teessanis itti yaadinaati, as taati gama sanatti yaadaa jetti. Yaada. Kan har'a uummanni Oromoo akka inni daguugamu taasisaatti jiru. Uummanni Oromoo akka inni boqonnaa dhabu. Oromiyaa keessatti biyya baasaa keessatti biyya handhuurrisaa itti awwaalame keessatti boqonnaa dhabee kutaa tokkotti naanna'ee bakka itti naannessanitti iyyuu boqonnaa dhabee qeessaarraan buqqeessu gar tokkotti dabarsu. Bakka dhaqanii qubachiisanii achis boqonnaa isa dhorkanii jiruuf jireenyatti wal dhaalchisanii kan fixaa jiran qaamuma mootummaati. Warruma isin ilma abbaa gadaa jettan, warruma isin faarsitan, isa laga gama maal gochidhanne koman inni nu nyaachaa jiru isuma nu keessa jirudha jechuudha. Kan nu ficcisiisaa jiru, kan eenyummaa keenya bal'eessaa jiru isuma nu keessa jirudha jechuudha. Diina laga gamaatti mintini jettanii isa kanaaf harka bukutina. Yoo inni isin goota koo jettan, inni isin ilma abbaa gadaa jettan, inni isin mootummaa koo jettan utuunni karra banuu baate namni dhufee isinitti seenu hin jiru jechuudha. Isinirraa mancaa'ii kee, isinirraa billaa'ii kee, isinirraa hidhannoo hiikeetu waraan isaa isinitti bobbaasaa, isa kaan hidhachiisee isinitti bobbaasee daguggaa sanyii raawwachaatti jira jechuudha. Yeroo baay'ee argaa Oromoon biyya keessatti rasaasa humna gabroonfataatiin hin dhumu. Ekonomii da'oo godhatanii raawwatanii qaaleensa jireenyaatiin uummaticha fixaatti jiru, gadachaatti jiru. Qotee jiraachuu hin danda'u. Qeessaa irratti mancaasan bakka bultii dhorkan, jireenya tadheessan. Inni kaan of ajjeesaatti jira. Inni isaan ajjeesan kan biraa. Manidhaa inni isaanidhaan kan biraa. Inni immoo jireenyumti iyyuu tadhaa'ee sababa dararama murni kun uummata nagaa irratti raawwachaa jiruu fi of ajjeesaa jiru meeqatu jira. Kan immoo lubbuusaa baasuuf utuu baqatu galaanaan nyaatamaa jiru. Bineensaan nyaatamaa jiru meeqatu jira. Oromoon waan hin taane maal qaba? Mee waggoota 7 darban kana, mee waggoota 7 erga Koloneel Abiyyi Ahmed dhiiga qeerroof qaree dhiiga ilmaan Oromootiin dhufee aangoo qabatee kaasee waan Oromoon ta'e ilaalaa. Mootummaa isin faarsaa jirtanidha bar. Takka gaafattanii beektu nutoo si deeggaraa jirra, nutoo ilma abbaa gadaa siin jechaa jirra, nutoo ilma keenya siin jechaa jirra, goota keenya siin jechaa jirra. Kan siin lolaa jiru isa hidhatee jirudha. Isa hidhatee jiru dhiiste maaliif uummata keenya akka ittiin dararta jettanii gaafattanii beektu? Maaf gaafachuu dadhabdan? Yeroo haati keessan akka itti buqqaatu, yeroo haati keessan akka ittiin dararamtu maaf gaafachuu dadhabdan? Ishee miti kan ishin dhale. Iseen Oromoo miti. Ati boos Oromoo miti. Bar dhiirri dubartii dhiisaa. Dhiirri rakkatu malee imimmaan buusaa. Imimmaan dhiiraa dhiigaa jedhu bar akkami waan isaa. Maaf isinitti dhaga'amuu dide warri dhiiraa? Yeroo obboleessi keessan, abbaan keessan hiqqee keessatti hin bahu maaliif isinitti dhaga'amuu dide? Maaf duran dhaabbattan?
isuma deeggaraa jirtan kana dura kan itti mormaa jirtu kan si mormaa jiru isa hidhatee jiru wajjin wal loli garuu uummata nagaa qeerraa jeeqaatti jirtu qeerraa daguggaa sanyii irratti raawwachaa jirtu qeesaa mancaasaatti jirtu ajjeesaatti jirtu irraa dhaabbadhu jechuu maaf dadhabdan isin Oromoo miti eenyuun deeggaraatti jirtu maqaatu faannoodha malee bar biltsiginnaadhaan kan uummata Oromoo kan ficcisiisaatti jiru kan qeesaa irratti waaroo salphinaatti uwwisaa jiru mootummaa keessanooti akkamitti yeroo faannoon daangaa darbee dhufee uummata akka ittiin dararu maaliif hin dubbannirra beeyirra Shimallis dubbateera Abiyyi dubbateera Adaanech Abeebee dubbatteetti beerre qaamonni dhimmi ilaallatu dubbataniiru akka Oromootti warri Oromoodhaaf hojjechaa jirran Finfinnee bareechuudhaaf magaalaa bareechuudhaaf Anduunaan sardoon margin jettee harreen jiran erga Oromoon magaalaan bareedee dhiisee maanni jalqabumayyuu kaayyoon isaanii kaleessa leerraa dubbadhe kaayyoon isaanii Oromoo bal'eessanii Oromiyaa qircatanii akka barbaadanitti akkuma amma saamsisaa jiran akkuma saamaatti jiran akkuma beenyaa tokko malee irraa buqqisaa jiran gurgurachaa jiran kana Oromiyaa qircatanii Oromoo bal'eessanii jiraachuudha akkamitti nayyamtu sin kan eenyummaan keessan akka badu akkamitti nayyamtu sin bara Oromoo jedhamtanii dhalattan Oromoo jedhamtanii dhuma duutu bar isinirraan faaqamu kaa dhiiga ittiin saalfatin Oromummaa keetti ittiin qaanfatin dhiiga keeti falmadhu kan na ajjeesaa jiru eenyu kan naaf lolaa jiru eenyu kan na gobroomsaa jiru eenyu kan na bilisoomsuuf immoo naaf qabsaa jira eenyu jedhi taayii adda baafadhu doomaadhaati dhaloota doomaa maasaana dhaloota beekaraaf maal taana dhaloota garaa maaf taana waan dandeessuun kai qabsaay eeyyee mootummaa deeggartaa deeggare kai dura dhaabbadhu kaa kan itti deeggartuuf maaliif waan tokko waan deeggartu maaliif akka deeggartu bari adda baafadhu dursa faayidaa qofan ilaalin faayidaati argattee bor dhibuu danda'a waan jaallattu tokko maaliif akka jaallattu dursa ilaali akeeki jaallachuu keetiin dura waan deeggartu akkasuma deeggaruu keetiin dura maaliifan deeggara jedhi adda baafadhu gaafa sana waan hundumtuu sii gal dukkanni si duratti si gaarradee jiru ija kee gaarradee jiru sirraa banama taayoo dhaggeeffadhu gattaa yaadi ani maali jedhe kan dhumaa jiru maali jedhe eenyuun hin deeggaraa jira jedhe maaliifan deeggaraa jira jedhe inni hin deeggaraa jiroo saba kootiif eenyummaa kootiif hagam kabajaa qaba saba kootiifoo maal raawwachaatti jira akka sabaatti jedhe mootummaa biltsiginnaa isin deeggaraatti jirtan Oromoodhaaf waggoota 7 erga dhufee aangootti ol bahee mee maalin kan inni buusee Oromoo kutaa 11 keessatti ko ajjechaa hidhaa dararama buqqaatii qee mancaatii qee qabeenya godaansa malee mee maaluma wanti inni buuse mee kana jiraa jedha daandii Finfinneeti misooma magaalaa Finfinnee keessa biqiltoota waggaa har'a dhaabanii waggaa amma waraana bilisummaa Oromootu keessa jira jedhanii dhaqanii gubanii sanatti isiniif goota sanatti isiniif ilma baagadaati akkasitti yaaddu sanatti isiniif Oromummaadha sanatti isiniif eenyummaadha sanatti isinii wajjin jiraatee hafa kan si wajjin jiraatee afu eenyummaa keeti yoon beekta taatee jechuudha kan si wajjiniin jiraatee yoo duutis si wajjiniin duu eenyummaa kee Oromummaa kee tokkittee amantus dhiiftus jaallattus jibbitus itti liqimsi gadi bishaaniin haga ati of hin kabajnetti immoo aga ati of kabajjee of hin kabachiisnetti immoo gadheen abbaan argite sitti taphachaa jiraachuun see waan nafneedha jechuudha isheen dhiiraa isheen dubartii warri guddaan abbootiin keenya warri xiqqaan armootiin keenya of kabachiisuun of baruun yeroon isaa ammadha jechuudha haga yoomitti gadheen nama ergachaafti haga yoomitti ergamtuuf ergaramtu ta'aafa namni haga yoomitti doomaa ta'aafa namni bara Oromoon beekaa qaba hayyuu qaba bar Oromoon goota bar
haga yoomit yartuun Oromoo ergachaa yartuun qeesaa irratti Oromoo salphisaa jiraatti maaf ilmaan xiiqii ta'uu dadhabna nuti maaf quba walitti dhaabuu dhiisne quba walitti qabuu dhiisnee diinatti quba qabuu dadhabne maaf akka wal qabachuun dadhabame Oromoon akka Oromootti Oromoo waan biraa dhiisa ankaleessas jedheera itti amantan taanaan na fayyada saba koo fayyada si fayyaduun duratti yoo sabni kee jiraate jiraattaati beeki har'a jaallannus jibbinus jiraannus duunus saba keenya wajjin waan hundumtu sabi keenya jiraatu jiraanna eessayyuu haa ta'u bakka feetan jiraadhaa biyya keessan feetan keessa jiraadhaa biyyi keessan jaallattanis jibbitanis bakkuma itti dhalattanii dhuunri keessan itti qabbaramettitu reeffi keessanis qabbarama biyya feetan jiraadhaa achitti du'a reeffi keessan biyyuma Oromiyaa dhuma galtii jechuudha haga sabni kee jiraate atis jiraatta kanaaf waan fete deeggari sammuun kee tamaniira taanaan an jalqaba waa tokko ittiin jechuu barbaada eenyutu na ajjeesaa jira eenyutu naaf du'aa jira jedhi yaadi gama biraa faarsee bultoota warri jedhan keessattuu jechuudha faarsee bultoota warri jedhan keessattuu yeroo kaan ilma abbaa gadaatettanii miidiyaa caccabsitu haguma sadaqaan funaanamu qofaatti am keessan Oromummaan keessan hanguma sanaa har'a uumaaf dhibame uummata keessaniif dubbachuumaaf dadhaban bar uummanni Harargee inni wallaggaan dhiisaa kaleessa gaafa jalqaba abiyya akka dhufe aangotta dubbeen wallaggi dhumuu jalqabe hundumtuu afaan isaa hidhatee taa'aa ture sirii galee hundumtuu afaan isaa hidhatee taa'aa ture yeroo iyyamaa ture keessatti namoota muraasa warri kan noof kalchaa namoota muraasa irraan kan hafe irra caalaan namaa mootummaa keenya abiyyi keenya kan rakkoo qabu uummata wallaggaa ta'eetu uummatuma wallaggaatti kufaa ture jechuudha Oromoodhuma ta'e sii galee darbe har'a inni kaleessa ibiddi kaleessa wallagga irratti qabate har'a guutuu Oromiyaa wal gahiiti jira jechuudha ijoolleen Harargeen goota qaba bar eenyummaa isaatiif jecha Oromummaa isaatiif jecha kan yeroo jalqabaatiif Oromoon dhukaasuu danda'a jedhee qawwee dhukaase bar Harargeedha bar gooticha Elemoo qilxoo akkamittiin dagattan gootummaan isaa imaanaan isaa eessa dhaqe attam gootan adaraan saa'oo inni bar daandii qabsoo isinitti agarsiisee gootummaa keessan jagnummaa keessan isinitti agarsiiseetu imaanaa isinitti dhiisee darbe maaf callisu warri kaan inni itti jira qabsaatti jira asirratti inni eenyummaa isaa beeku inni rabbiinis sodaatu inni imimmaan haadha isaatii itti dhaga'amu ajjechaan haadha isaa ragaatti jiru gudeeddin haadha isaa ragaa jiru itti dhaga'amu itti jira gahee isaa baachaatti jira warri kaanoo miidiyaa qofaarraa dubbachuudha akkamitti isin hin dhukkubne akkamitti hin dubbattan har'as ilma abbaa gadaati har'as gooftaa keessan mangistii keessanii maaf hin dubbattan bar Elemoon diina walakkaa dhaabbateet inni kan inni qawwee dhukaase bar kaleessa koo mancaa keessan fudhattanii baasaniiti bar kan TPLF akka antiriitti dubartootaan bar dubartoota Harargeeti bar kan TPLF meeshaa hidhatee jirurraa meeshaa fuute seenaa yeroo fagoo miti jechuudha dubartoonni Harargee jagnaa bar gootaa bar kan diina kudhan walirra jilgeenfachiiste raggaatu roobaa lubbuudhaan jirti bar gootaa bar dubar Harargeedhaan isheen warri kaan dhaloonni amma maal hojjechaatti jiru maaf saba keessaniif sagaleen taatan maaf of hin bartan maaf qabsoo saba keessaniitti hin deebitan kan uummata Oromoo fixaatti jiru kan uummata koo fixaa jiru kan haadha koo abbaa koo ajjeesaatti jiru kan bakka isaan dhorkaa jiru kan qeesaarraa buqqisee gamasiif gamana oofee rakkisaatti jiru eenyu jettanii adda baafachuumaaf dadhabdan eenyutu uummata kootti saba kootti waaroo salphinaa uffisaa jira eenyutu muka abbaa ulfinaatti uwwisuudhaaf immoo isaaf qabsaa jira jettanii maaf adda baafachuu dadhabdan dammaqaa Oromoo jaallannus jibbinus haga harka waliin qabannetti
haga tokkummaa keenya jabeeffannetti keessattuu dhaloonni ergaramtuudhuma ta'aa hafna. Jaallattanis jibbitanis gowwaa kofalchiisanii kan lakkaa'u jiran. Isin kofalchiiseetu hamma keessan baree isinitti taphata diinni. Haga diinni tokko tokkoon dhufee mana keessaan dhufunaan itti heeguu hin qabnu. Haga isinii danda'ametti haga isinii danda'ametti bahaadhiyaa kaabaa kibbaa Oromoon Oromoodhuma. Kaleessa kan itti waliin arrabsamaa turre, waliin gabroomnee jirra, waliin ajjeefamaatti jirra. Yoo bilisomnis waliin bilisomna, yoo dhumne waliin dhumna, yoo jiraanne waliin jiraanna. Kanaaf akka Oromootti walaa taanu, waliin haa mari'annu, waliin haa dubbannu, saba keenyaaf sagalee haa taanu. Mootummaas deeggari, waraana bilisummaa Oromoo deeggari, seexanas deeggari, abbaa feete deeggari, eenyummaa keetiif garuu dursa kenni falmadhu, gadi bahe falmi. Gadi baheetii falmi. Inni biyya alaa jirtu, inni biyyoota adda addaa keessa jirtu, waan dandeesseen gara isa si baasu qabsoo isa si baasu itti gara sanatti gori. Akkamittiin sabni keenya uummanni Oromoo haati keenya naaf birmadhaa, yoon du'es na awwaalladhaa, kan dhumes na gaafadhaa jette imaanaa haadha keenya galmaan ga'uuf akka Oromootti waltaanee isa nu ajjeesus adda baafnee isa nuuf du'us adda baafnee raawwannee qabsaa'uun yeroon isaa ammadha jechuudha. Kanaan hin xumura. Inni biraan kaleessa amma teerraa dubbadheen ture. Waraanni bilisummaa Oromoo maal eegaa? Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo itti faannoon daangaa darbee dhufee uummata akka ittiin ajjeesu waraanni bilisummaa Oromoo maal eegaa inni jedhamu har'allee itti fufee jira. Isinitti nima. Kan isin abbaa gadaachaa jirtan, kan isin biyya bulchaa irrattaa jirtan, kan isin Oromoodha jechaa jirtan, waan fidhaa balleessu teessoo irratti isa eegna kan isin jechaa jirtan, kan uummata Oromoo ficcisiisaatti jiru bar 4 kiiloo jira. Kan daangaa eeguu qabu eenyu? Waraana bilisummaa Oromootu biyya bulchaa jira siin jedhamoo? Waraanni bilisummaa Oromoo ko inni biyya bulchaa jiru sanni Oromoo ajjeesaa jirutu roorroo inni Oromootti roorrisaa jiru irraa dhorkuudhaaf qabsaa jira malee bar. Maal waraanni bilisummaa Oromootu 4 kiiloo taa'ee jira siin jedhanii? Kan 4 kiiloo taa'ee uummatatti hidhee waraana isaa madfittaan kennutu nafin gaditti guuraatti jiru bar mootummaas ilma abbaa gadaa jettanii 4 kiiloo kaawwattanitti sirbaa jirtanidha itti naannoftanii. Har'a faayidaa argata haqan dabsina. Haqan dabsin. Haga si danda'ametti yoo dandeesse dhugaa dubbachuudhaaf yaadi. Namni sin bulchu, namni sin jiraachisu waan itti amante hojjedhu dubbadhu dhugaa irraan dabin. Dhugaan si wajjinaa jiraatu si wajjinaa du'u. Fira kees dhugaa kee qofa godhadhu, haqa kee godhadhu. Haga waraana bilisummaa Oromootti quba qabdan. Maaliif mootummichaatti quba qabuu dadhabdan? Sitoo nutoo si deeggaraatti jirra, nutoo ilma abbaa gadaa siin jechaatti jirra, nutoo waan barbaadde balleessi ati nuuf ture aangoora siin jennee si kunuunsachaatti jirra. Ma akkamittiin atuuti jirtu faannoon daangaa seentee uummata keenya fixximaaf jechuu dadhabdan isin. Mee naa himaa namni naa himtan jirtu kan kanaaf dadhabne jedha. Maarree waraana bilisummaa Oromoo hin hidhachiiste, nyaachiste, hin jiraachiste situu rasaasa biteetti kennee naa qabsaa jedhee si ergate ofiin beekesii dhaqesii qabsaatti jira bar. Haga danda'e immoo qabsaatti jira ka. Inni meeshaa gurguddaa qabu, inni aangoo qabu. Yeroo inni itti callisetti akkamittiin ati sammuu sakamiintu waraana bilisummaa Oromootti quba qabda akka waan hidhachiistee raawwatte leenjistee achi keessaa Oromiyaa keessaa bobbaastee sheemiin jiru. Dursa waraana bilisummaa Oromootiif maaliin godhee kaayyoo isaarra deemeera waan godhiniif deeggareera. Kaayyoon isaa kaayyoo sirriidha jedhee itti amaneera jettee of gaafatteetta. Waraanni bilisummaa Oromoo ati yeroo rakkoon dhuftu qofa waraanni bilisummaa Oromoo eessa jira jettu kuni bar Oromoon dhaqinaa qabsaa'e jedhanii isa kadhatee osoo hin taane eenyummaa isaati isa dirqee sammuu isaatu ajajeetu dhaqee siin
meeshaa biti natti kenni qawwee biti natti kenni rasaasa naa biti kophee naa biti uffata naa biti isin hin jedhe waan hin nyaadhu waan hin dhugu naa fidi isin hin jedhe hidda mukaa ija mukaa nyaachaa diinuma har'attiin uummata keenya haadha keessan haadha keenya ajjeesaa jiru kanarraa hiikeetu ammanayyuu nu kabachiise. Ammanayyuu kana Oromoon kabajamee Oromiyaa keessatti jiraachaa jiruu fi sababa waraana bilisummaa Oromooti jaallattanis dhiistanis atuu hadhaa'u liqimsa. Jaallannus jibbinus utuu hadhaa'u liqimsuudha. Sitte namaatiyan. Dursa isatti quba qabuu dhiisiiti. Isa gam tokkoon asiin milishaatti bobbaa. Milishaan gandaa utuu nafin milishaatti bobbaasee qeerroon karatti dalagdee haadha ishee jiraachistu hin qabdu. Qarreen garatti baatee galtu hin qabdu. Utuu isin jirtaniitu utuu dhiirri Oromoo jiruutu milishaan gandaallee nama ta'ee milishaan hidhachiifame biltsiginnaadhaan hidhachiifameetu baaf gala ishee eegee gudeeddii irratti raawwata. Waraanni biltsiginnaa gudeeddii irratti raawwata. Warroota waan tokko iddoo dhaganii raawwatanii haadha isaanii jiraachan qote bulaan akka hin qotanne sangaarraa hiikanii sangaarraa fuudhanii milishaadhaaf yoo barbaadan dhaqee milishaadhaaf qoti jedhu yoo barbaadani sangaa fuudhan raatan milishaadhaaf qabu yoo barbaadani tumsa raayyaa ittisa biyyaa jedhanii raawwatan irraa fuudhanii qalanii yoo barbaadani waan sanyii isaan jedhu qofa facaasi jedhaniini Oromoo beelaan ikoonomiidhaan rakkoo nageenyaatiin fixaatti jiru. Kan kana gochaa jiru mootummaadha malee waraana bilisummaa Oromoo miti. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo sana keessaa uummata isaa baasuudhaaftu lubbuu isaa kennaatti jira. Sit argate miti ofii jaallatee saba isaatiif waadaa seeneetu xurree kaleessaa jaallan booda tokkotti waliin dhuman Oromoo jennee baanee Islaama kiristaana jennee hin gallu jedhan. Kaayyoo kaleessa gootichi Oromoo elemoo qilxuufaa Oromoonis dhukaasuu danda'a jedhaniitti dhukaasan qawweetti dhukaasan sana daandii isaarra goraniitu imaanaa isaanii isaan lafatti dhiisanii deeman isinitti nutti kennanii deeman sana lafaa fuudheetu ittiin qabsaa jira. Namatu ergate miti. Nuti ergate miti Oromoon dhaqinaa qabsaa jedhee miti. Dirqamatti hin qabdu jechuudha akka jechuudhaaf. Haamilee iyyuu ittiin qaba. Haamilee isa kamiin nuti waraanni bilisummaa Oromoo maal godhe jennaa akkamittiin sammuun keenya yoo akkamittiin nu ajajeen dubbataa. Kanaaf waan jennus waan goonus adda baafachuun barbaachisaadha asirratti. Inni biraan warroota biyya alaa irraa galanii miidiyaa irrattis beekamoodha. Inni kaanis biyyuma keessa warri biyya keessa jiranis nuti miidiyaa irratti beekamneerra dubbannee dhageessisuu dandeenya. Uummata sana burjaajessuu dandeenya. Uummanni Oromoodhuma keessaa dhalatanii maqaa Oromoo dhalatachaa gudeeda haadha Oromoo gidduudhaa baanii utuu haati isaanii Oromoon akka itti harka bal'iftee garaasee mar'umaan see hidhattee boossu utuu sirreeffa ilma see fuulduratti ilaalaa boossu ilmi see ijoollee see awwaalcha dhabanii ijoolleen see bakka bultu bakka teessu dhabdee waan nyaatu dhabdee utuu haati Oromoo har'a boo'aatti jirtu warri ergaa biyyiin dhufee Oromiyaan jijjiiramte misooma jedhanii faarsan. Warri jala deemtanii laayikii koomentii sheer gootan warri deeggartan sheemii isinitti haa ta'u. Sheemii isinitti haa ta'u. Yoo diina taatan diinummaa keessan ifa baafadhaa. Oromoo burjaajessuun yoomillee hin danda'a. Oromoo burjaajessuun kanaan booda hin danda'amu. Waan dandeessee yoo dandeesse raawwadhu. Kanaachi afaan keessan qabadhaa. Ergamtu duwwaan. Har'a nyaattee buluu dandeessa. Garuu haati Oromoo isheen har'a mar'umaan see hidhattee gaddarraan gaddatti ukkaamamtee guyyaan itti dukkanaa'ee jiraattu haqni ishee yoomillee isinin dhiisu yoomillee daandii isinin dabarsu jechuudha. Amantanis dhiiftanis. Amantanis dhiiftanis. Yoo dhuguma Oromoo taatan yoo dhuguma Oromoo taatan yoo dhuguma gudeeda haadha Oromoo keessaa baatan taate yoo dhuguma haadhattii imimaansee buuftee ijoollee koo dhala koo naqaqqabaa jechaa jirtu sanatu isin dhale ta'e yoo dhuguma haadha keessan ni jaallatu taatanii mootummaadhuma
deeggaraa jirtan san mootummaadhuma isin itti sagadaa jirtan san akka waaqaatti isuma dura dhaabbaddaati kan silolaa jiru isa hidhatee jiruudha maaliif saba keenya uummata keenya haadha keenya akka ittiin dararsiista maaliif waraanni mootummaa yeroo faannoon daangaa seenu maaliif dhaqee loluu dadhabe jedhaani mee jedhin mee gahee kee baadhu oduudhaan miti gaheen mee ol bahi miidiyaa kee irratti dubbadhu miidiyaa dhuunfaa keetii irratti waan barbaadu dubbachuuf mirga qabdaanni ka'ii bahi dubbadhu saba keetti ta'aa jirta mee qeetu sagalee ta'aafii jira saba isaatiif maaf dura dhaabbachuu dadhabdan warri kaleessa mootummaa ittanii akka rukutaa turtan maaliif dura dhaabbachuu dadhabdan gantoonni kaleessa mooraa qabsoo waraana bilisummaa Oromoo keessaa gantanii biltsiginnaaf ergamaatti jirta kaleessa inni karaa nagaanii sirriidha karaa abiyyi jirutu sirriidha jettanii galtanii maaf hin dubbannerra maaf waliin dachaatanii uummata Oromoo ficcisiisaatti jirtu isin miti kan uummata Oromoo ficcisiisaatti jiru maqaa waraana bilisummaa Oromoo barbaachaa miti kan Oromoo ficcisiisaatti jirta gantootaan jechaatti jiran ammoo kanneen mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo gantee baate isin miti tokko kan waraana mootummaa of dudduuba yaasee raawwatee maqaa waraana bilisummaa bakka waraanni bilisummaa Oromoo isin jiru isin geessana jechuudhaan uummata nagaa ficcisiisaa jirtan saamaatti jirtan isin miti kaleessa kan maqaa waraana bilisummaa Oromoo bal'eessaa ture mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessa teessanii hataa turtan saamaa turtan uummata irraa dhalatan har'a ammoo diina fuutanitti deemtanii miti kan isin ajjeessaatti jirtan isa kana mootummaa sirriin irraa dhaabbadhaa dhugaan Oromoo mar'umaan haadha Oromoo isin hin dhiisu dhiigni ilmaan Oromoo dhiigni haadha Oromoo gufuu isinitti haa ta'u obbo inshallah abu rabbi isin hin milkeessin warra haqa uummata kanaa awwaalaatti jirtan warra atuu haqa beektanii atuu dhugaa beektanii qaraa waliin hiriirtan rabbiin jireenya keessan haa badheessu abbo wallahi laazim jiruu haadha Oromootu itti dukkanaa'e jireenya haadha Oromoo dukkanaa'e haadha Oromootu bakka qubatu dhabe bakka jiraatu dhabe jireenyi keessan haa badu kijibdoota bay haadha raw kijibduu haadha kee dhaw ma haadha keeti abo dhiigni lola'aa jiru isin hin dhiisin gantuudhuma silaafiyyuu ani way Oromoo nan malee dammaquu qaba Oromoo dammaqa diinni isin urursaatti jirtan isa Oromoo bal'eessuuf kaa'atti jiru har'a investis godhaa alarraa dhaqaatii investis godhaa jiraadhaa waan barbaadan raawwadhaa wanti investis na dhagochaatti jirtan jireenyi bashannanaa isin jiraachaatti jirtan haga Oromoof Oromiyaan jirtu haga uummanni Oromoo jiru qofaadha gaafa Oromoon bade imimmaan har'a aati Oromoo bowaatti jirtu abbaan Oromoo bowaatti jiru dhiigni haadha Oromoo dhangala'aatti jiru dhiigni abbaa Oromoo dhangala'aa jiru dhiigni obboleessa keenyaa dhiigni obboleetti keenyaa lola'aatti jiru bor utuun turin galaana ta'e isin nyaachuuf dee seenaa keessan bareechadhaa namni du'an oolu qaniinsaa gaafa gahe Oromoon akka diinaatiif silaa yoona hin jiru ture akka diinaatiif keessattuu akka bulchiinsa biltsiginnaatiif koloneel Abiyyi Ahmed biltsiginnaatiif Oromoon yoona badeeras jilgeenfateeras akka dhufa isaatiif garuu rabbiin abbaa dhugaa wajjin jira gama amantiitiinis ta'ee gama maaliitiinis ta'ee amantiin haqa keetiif biyya keetiif dhugaa keetiif hin qabsaa'in jedhu tokkollee hin jiru waliin somnu jechuudha abbootiin amantaas abbootiin gadaa haadhotiin siiqqee ammallee laal abbootiin gadaa abbootii amantaa hunduma tokko lama jedhetu nu waame haadha siiqqee warra ofiin jettan
dhuguma Oromoo isin taanaani haadha Oromoo har'a bu'aatti jirtu haadha Oromoo bakka qubattu dhabde haadha Oromoo dhumaatti jirtu kanaaf gadi baa dubbadhaame Oromummaa keessan agarsiisa. Deenni isin ergachaa jiru asin isin ergachaa isin harka isin rukuchiisaa achi garagalee isinitti kolfaa jira. Isinuma salphachaatti jira. Dhugaa Rabbiin isiniin jedha. Isintu salphachaatti jira. Warra aangoo firkaa qabdan, warra aangoo qabuuf ergamaatti jirtan, warra eenyummaa keessan gurgurtan, warra sammuu keessan gurgurtan. Isintu salphachaatti jira Oromoo miti. Isintu salphate inni du'e silaa du'e, inni rakkate keessaa baabur. Garuu umurii keessan guutuu kan sammuun isin dhukkubaa hafu isinidha. Haga isini danda'ametti, hanga dandeessanitti sammuu keessan qulqulleessaa. Haga isini danda'ametti gaabbii boriirraa har'a of baraaraa. Har'a dammaqaa. Waan feetan deeggaraa. Inni deeggaruu Oromoodhaaf bu'aa maalii buusaatti jira? Maal buusee? Oromoon dhiiga kooti, Oromummaan dhiiga kooti erga jenne. Oromoon saba kooti erga jenne. Eenyutu Oromoo ajjeesaa jira? Eenyutu Oromoof du'aa jira? Adda baasaa ammallee irra deebi'een isinitti maatii. Eenyutu Oromoodhaaf bu'aa buusaatti jira? Eenyutu immoo bu'aa buusaatti hin jiru jedha adda baasaa. Deeggaraa, deeggartanis miseensas taatan akkuma kanaa jechuudha. Garuu eenyummaa keessanii hin tadaraaddarinaa. Har'as ta'e bor inni biraan sagantaa koo xumuruuf hin jedhe. Haga Oromoon haga uummanni keenya dararamaatti jiru Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongoroo Horroo Bulluq keessaa dararamaatti jiru. Akkasuma Oromoon kutaa hundumaarraa dararamaatti jiru dararaan irraa dhaabbatutti hanga qabsoon bilisummaa Oromoolee galma ga'utti keessattuu immoo yeroo ammaa kana uummanni keenya buqqa'ee jiru hanga inni ajjechaan irraa dhaabbatutti hundi keessan bakka jirtanii sagalee ta'utti fufaa. Ajandaa jijjiiruun dhorkaadha. Kanneen ajandaa jijjiiran dura dhaabbadha. Kanuma isiniin jechuu barbaada. Qabsoon uummanni Oromoo qabsoo kan eegale har'aa miti. Har'aa miti. Oromoon atu badee kanaan dura bade. Oromoon atu badee fagootu naqini erga koloneel Abiyyi Ahimad dhiiga uummata Oromootiin dhufee gara aangootti ol bahee as deebi'ee afaan Oromoo kaleessa aarsaa meeqaan kaffalamee har'a ittiin dubbachaaf ittiin barreessaatti jiru balleessuudhaaf Oromiyaa cicciruutti jalqabee Oromoo cabsuudhaaf waan meeqa jedhee ka'ee kaasee ajjechaa hidhaa dararama qaroo Oromoo warroota ta'an dhabamsiisuudhaan jalqabee hanga har'aatti itti fufee silaa Oromoon joona bada ture jechuudha. Garuu hin badu. Qabsoon bilisummaa uummata Oromoo ABO waraanni bilisummaa Oromoo geggeessaatti jiru. Qabsoon bilisummaa Oromoof karaa kamiiniyyuu geggeeffamu utuu bade kaleessa bada. Sadarkaa har'aa ga'ee immoo hin badu. Sana isaaniif dhiisna warra qabsaaf. Akka deeggartu tokkottis isinis akka waan deeggartanii tokkotti isa kamtu sin baasa filadhaa ammallee irra deebi'ee kan isiniin. Kamtu sin baasa, kamtu uummata koo ajjeesaa jira, kamtu uummata kootiif du'aa jira adda baafadhaa. Kamtu anumaan iyyuu bilisummaa kootii fi kamtu murteessaadha. Kamtu bilisummaa koo naaf fidaa. Kamtu birmadummaa biyya kootii mirkaneessaa adda baafadhaa. Deeggaraa. Bakka feetan immoo jiraadhaa. Akkaawuntii dhuunfaa keessan irratti gadi baatii saba keessaniif sagalee ta'a. Dhugaa jirtu dubbadhaa. Lubbuun jirti udduun xiixxii jedha Oromoon yeroo mammaaku. Si galte? Hamma jirtutti wanti hundumtu. Namni utuu lubbuudhaan jiru dhugaa isaatiif hin falmanne immoo du'aadha. Jiraattu du'aa jechuudha. Maaliif? Mirga isaatiif hin falmu. Mirgi isaa sarbamee, dhiitamee, kabalamee, gabrummaa irratti gabroomee biyya isaa irratti ergaramtuu ta'ee jiraachuudha jechuudha. Namni akkasii immoo du'aadha. Nuti irra deebi'een jedha harree miti. Harree qofaadha kan hin yaanne. Haa yaannu. Dhaloonni kun mootummaa uummata kanneen mooraa biltsiginnaa keessa jirtan ijoolleen Oromoo. Du'a isin lallaalchisnetti duutanii uummata keessanis hin dararinaati. Hidhannoo qabdaniin diina uummata keessan ajjeesaa jirutti garagalfadhaa.
hagas ni danda'ametti. Yoo dadhabdan keessaa meeshaa isaa lafa kaa keessaa badaa. Sunuu qabsoodha. Warri dhugaa awwaaluuf tattaafattan, warri arraba dheerattan, arraban dheeratin. Yoo si danda'ame saba keetiif arrabatti nama arrabsuudhaa fi si keessaa mirmiru ittiin saba keeti sagalee ta'e, ittiin saba keeti qabsaa'e, ittiin saba keeti sabni koo dhumaa jiraa jedhi. Tarii sagaleen kee kan ittiin har'a nama arrabsitu maybe siin arraba kee gaaddisa jala oolche siin aduu jala si oolchuu danda'a. Garuu inni immoo saba keeti ittiin sagalee taatu walitti cuunfee kan isa tokko wajjin walitti cuunfame tarii addunyaatti sagalee saba keeti dhageessisuu danda'a. Si galee? Isa kasaaraa dhiisnee isa bu'aa qabu wajjiniin haa hiriirtu. Kanuma jechuudhaan barbaada. Yoonni dogoggoree na of kalchaan isiniin jedha. Har'aa fi sagantaa koo kan guyyaa har'aa asirratti goolabaa. Sirba tokko isiniin affeeritanii adda baanaa jechuudha. Yunus yaada qabdaa? Yaada qabdaa? Okay. Ergadhu. Okay. Yunus. Hawi yoya. Yoya harka kun eekkam jirtu? Nagaadha asiinis dhumne fayyumaa miti. Yoya nagaa jirtu? Nagaa Allah akkamati. Nagaa alhamdulillah. Baga nagaa taate yaa. No jechuun boomati jette irratti waa xiqqoo waa tokko lama jechuu barbaadeeti. Yaada jiru atuu dubbattee jirta. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa wannoo kan gibira uummatarraa guurrachaa jiru biltsiginnaadha. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa gibira guuraan jiru itti gaafatamummaa dhaabbatee daangaa eeguu dirqama isaa miti. Dirqama ka qabu uummanni gaafachuu ka qabu daldaltoota lafaa warra aangoorra jiru kana isaan gaafachuu qaba malee uummanni waraanni bilisummaa Oromoo maaf nu wannoo gochuu nu dhaabbachuu didee isa jedhu waan fudhatama qabu miti. Maaliifi waraanichi waan deemuuf kaayyoo deemuuf qaba waan ta'eefi kana gara waraanichaatti harkisuu barbaaddi warri biltsiginnaadha. Biltsiginnaadha ka gibira funaannataa jiru daangaa biyyaa eeguu ka qabu uummanni sana gaafachuu qaba. Uummanni buqqa'u kun tokkoffaa hin yaadatta yoo ta'e naannooma Wallaggaa kanaa dur faannoo kiiloo 4 jiru irratti isaantu achitti ijaaree jira. Faannoo Wallagga keessaati amma uummata buqqisu kun kanaan dura faannoo mashii bal'isfaa biyyiifaati uummata buqqisaa turanii uummata Amaaraa buqqisee waboon jedhanii amma wanti sun fudhatama waan dhabeef amma immoo garamiin dhufan uummatuma Oromootti gadi banii uummata Oromoo buqqisuu jalqabanii jechuudha. So kana uummanni keenya sirriitti miidiyaa hanqina miidiyaa waan jiruufi waanuma TV boqqolloo irratti haasa'u namni dhugaa jedhee fudhata. Kanaaf sooshaal miidiyaan kun carraa guddaa banee jira. Uummanni keenya faannoon kiiloo 4 jiru Abiyyi faan haga achiin buqqaanetti uummanni Oromoo baatii 2-3 booddee Baalee fi Harargee keessatti akka lolli jalqabuuf deemus kana uummanni keenya taa'ee itti yaaduu qaba. Yeroo gar tokko qabbanaa'u gara tokkotti dabarsan yeroo gar tokko wannoo ta'u gara tokkotti dabarsanii tokko wanta Wallaggaa buqqisuu barbaadanii fi faannoon karaa sana malee karaa seen kiiloo 4 dhufuu qabdu hin jiru.
yookiin karaa darraa yookiin karaa wallaggaati. Yoo uummati wallaggaa buqqa'e daangaan sun yoo caccabee sardhablee yoo ta'e maal ta'a? Jara kiiloo 4 jiru kan obbolaan isaanii warri faannoo sun akka dhufuuf karaa banaa jiru jechuudha. Kana uummanni keenya ija wannootiin ilaaluu qaba. Walumaa galatti yaada bareedaadha. Gara feesbuukii kanaan namni baay'een ni dhaggeeffata. Tiiktookiin lafa daldalaa waan ta'eef tiiktookii irratti baay'ee gaarii miti. Asiin garuu uummata keenyatti yaada dabarsuu lolli kun bakka tokkotti dhaabbatameti. Bara 7 dura Wallagga Duwwaarra ture. Amma deemee Oromiyaa hundumtuu waliin ga'ee jira. Akkuma qaama kee keessa harki kee yoo si dhukkube miillis mataan ijis gurris hundinuu si dhukkuba. Oromiyaa wal ga'ee jira jechuudha. Harargee irratti maal akka godhaa jiran argaa jirta. Boorana irratti maal gochaa akka jiran argaa jirta. Har'a lafa Booranaadhaa fuudhanii warruma amma aangoorra jiru kanatu an Oromoo teessee mootummaa Oromooti jettu kana gaaffii gaafachuu warra hin dandeenye warra faarsee bulaa calliseedhuma garaa bulu. Warri kuni uummati isaan dhaggeeffata foloo baay'ee waan qabaniif foloo wannoo isa sanaa jedhaniitu mootummaa Oromootii jedhu. Mootummaan Oromoo jedhamu guyyaatti Oromoon gadi ba'ee kun mootummaa kooti jedhee filatee aangootti fide hin jiru. Kun kijiba. Kijibni immoo yoo irra deddeebi'ee dubbatame yeroo hundumtuu maal ta'a dhugaa ta'ee mul'ataa jechuudha. Amma seenaa Oromoo balleessuu article 39 yookiin keeyata 39 haquu isa jedhu wannoo sanatu adeemsisaa jiran. Oromiyaa kana yoo sentarii Oromoo laaffisan malee wanti sun bakka ga'uu waan hin dandeenyee fi Abiyyi ifaan halkanii guyyaa kanarratti hojjetaa jiru. Oromoo gandaaf kutaa walitti buusuu kun hundinuu karoora biltsiginnaa akka ta'e namni keenya hubachuu qaba. Hawwii keenya kana itti dabaluudhaa fi uummati buqqa'u kuni dargaggeessi calliseedhuma surree gad harkisee deemu kunis uummataaf sagalee ta'uu qaba. Uummata kanaan bara 5-6 dura dubbannee turre namni Oromoo ta'e umuriin isaa waggaa 50 gattee hidhachuu qabaa jenneetu karaa feesbuukiitiin karaa TV Oromootiin haasa'aa turre dabarsaa turre. Hanga tokkotti milkoofneerra garuu ammayyuu gahaa miti. Bal'inni Oromiyaa waan jiruufi dargaggeessa Oromoo hidhachuu yeroo jennu waraana bilisummaa Oromoo jalatti hidhachuu jechuudha. So waan kana ammallee itti dabalamee dargaggeessi Oromiyaa keessa jiru miliyoona meeqa ta'a? Sun hundinuu dhaqee naannoo Amaaraa naannoo Tigraayitti du'uurra lafa annuurri isaa itti awwaalametti wabootti dabalamee dhaqee wannoo ta'uu qabaa. Seenaa dalagataa birrii 4,000 Itoophiyaati jedhee naannoo Amaaraa dhaqee achi tutuu miindaa ji'aan nyaatin du'aa kana dargaggoota Oromoo irratti baay'ee hojjechuun barbaachisaadhaan jedha. Hawwii galatoomii horii bulii deebanii yeroo biraasiin dhumna. Feesbuukiin baay'ee bareedaadha. Tiiktookii irra jechuu barbaadeeti. Hayyee bagda ulfaadhaa galatoomaa tiktookii ilaallan ijoolleen keenya irratti hojjechaa jiru. Gama kanaan inni itti fufaa jedhee gama kanaan dhufee baay'ee gaariidha. Ulfaadhaa galatoomaa egaa dhaloonni yoo ofiif jedhe egaa maaliif kan badu eenyummaa isaati kan qircamus biyyuma isaati waan ta'eedhaaf of baraaruun isarra jiraata. Dhaamsa kana fudhachuun isaanirra jiraata. Ulfaadhaa kabajamaanis ni jedha. Itti fufnaa asumarraan galgala malikiin itti fufnaan waan jiru. Okay, tole galatoomii horii bulii deebanatis hojii gaariidha. Gara hundumtuunuu qabsoo geggeessuu feesbuukiinis tiiktookiinis gara hundumtuudhaanuu yeroo kanatti diinni wanti nu caalu tokko keessaa maalii fi miidiyaa kontiroolii godhee fayyadama miidiyaa kanarratti wanto social media saraawit ka jedhu 45 ol bobbaasee jira. Warri kun hundinuu deemanii maal godhu Oromoo kana akka inni qabsoo irratti hin xiyyeeffanne gandaan amantii wannoo kana waan oofaniif nuti warri ilaalcha Oromummaa qabnu waa'ee sabaa waa'ee Oromiyaa borii yaannu immoo miidiyaa kana irratti hojjechuu qabna. Kanaafuu amma baay'ina Oromoon barbaannu baay'eetu qulqullina barbaanna waan ta'eefi qulqullina irratti hojjechaa yoo deemne injifannoon asuma dhiyoodhaan jedha. Galatoomiin nagaatti naa ture. Hayyee ulfaadhaa nagaan naa tura. Hayyee galatoomaa. Hayyee.